السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Oduu gammachiiftu. Akkuma beekamutti dhaabbanni simbiraa oolee osoo hin bulin barrisaa dhufeen jira isiniin ja'a. Dhaabbanni simbiraa fedhii fi hamilee uummata keenyaa irratti hundaa'uun hojiilee haaromsa qulqullina gaarii qaban yeroo fi bakka barbaadanitti lagaaf gaara qaxxaamuree barrisee kan isin bira qubatu yommuu ta'u, keessattuu hanqinoota gama haaromsa shari'aatiin mul'ataa jiran furuuf kan hundaa'e. wantoota bashannana haaromsaaf barbaachisu kan akka nashiidaa, waleloo, kiraa hoteelaa, kiraa makiinaa, montaarboo yookiin sagalee guddiftuu, waraabbii kaameraa, mana istiima dhiiraaf dubartii, gosoota uffata haaromsaa, diikoora yookiin bareechituu bifa barbaadaniin qindeessi sagantaa haaromsaa tajaajila guutuu wajjin qabatee dhiyaatee jira. Iddoon keenya Dirredawaa Kooneelii fi Saaphiyaan yommuu ta'u, lakkoofsi bilbilaa 938 21 35 33 akkasumas 928 16 dabalataanis 936 92 12 10 Heloo jennaan bararree isin bira qubanna. waan sin barbaachisu maraaf simbirri ni jira.